Seenan yoo jiraatan. Eeywa yoo isaan hin jirres kalaas itti fufna. Eeywa moodelii yeroo hunda in argita gaa yeroo ayyeessi yeroo hunda yeroo shahaadaa qabsiifnu in argita. Wanni akkas jedhamuu fi dirqamallee miti quba akkana gochuun dirqama miti garuu rabbiin tokkicha ta'uudhuma akkasitti mirkaneessu rabbiin tokkicha inni duraan akkas jedhamaa ture sun dogongoradha. Akkas ta'ee tokko ta'e kan jedhame dogongora jechuudhaa fi sana mirkaneessuuf malee waan biraa miti. Quba kan kee akkas gootee waan hin jedhu na wajjin jette. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله رقام بها رقم بها حقان قبرمان حق أن قبرما ربي توكيتش مالي هنجرو جدي ربي توك جمالي انشر جدي نبي محمد نبي محمد إرقما ربي في إرقم ربي في قربتش ربي أكتان كربج ربي أكتأن رقام به رقم بها عيسان إنسان يوكان يسوس كريستوس يوكان يسوع كريستوس إرقما ربي في إرقم ربي في قربتش ربي مالي كربج ربي ملي waaqayyo akka hin taane waaqayyo akka hin taane ragaan ba'a. ragaan baha. ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما شاء الله رب الانتيك يا رب الله أكبر رب سن الرجالة رب سن الرجالة آمين آمين يا رب يا شاء الله رب سيقم مجيسي جراب بوليتيك يا بقى قمدي واني قداني واني تسير آمنو أكما كان عندورا نموت شهادة قبطني في آمنو واني قدان إيجا إسلام ما قبطني كان إسلام ما كان رقد أبتشورا لغا أرقن كان رقد أبتشورا سبب نساء كالتي هندان كان بودا نمني كان عندور سين بيكنلي دولا كرا غراتي سرتي جيسا أكتي أمانتي كان كيساتي شكي قدتو akkati waan amma dubbataa turreen moraaliin kan kee akka dhaamu wantoota akkasiitiin namoonni duula sirratti godhan waan kana hunda isaadhaa injifattee qolattee keessa bahuu danda'uudhaa qabda. Inni kan biraa yeroo nuti namoota dhaabnu dhageessa moodel namoonni baay'een nama dhagaanu maashaallah nama baay'ee aqilii qabu jennee siyaannaa nama waa hubatu jennee siyaannaa gaaffiillee kallattii bareedaan gaafachaa turte naamusaan as teessee barachaa turte. Namoonni tokko har'a shahaadaa qabatanii galgala kana deemanii dhaqanii mana banatanii amantiin barsiisaa islaamummaan barsiisa jedhanii of cannaqan. Namoota tokkoof deebiin deebisa jettee amantiin barsiisa jettee namaa wajjin mataallee nu kuusatiin. Maaliif jennaani nuti haga rabbiin nu laaffise haga rabbiin nu gargaareeni argaa jirta sa'aatii 24 yoo ta'u baatellee sa'aatii dheeraa bakka kana jirra. Namni gaaffii gaafattan gaafadhaa jechaa jirra. Ofii keenyallee gaaffii gaafataa jirra. Ati gaafa laayivii illee gaafa seentu yoo laayivii seenuu barbaadde jettee yoo hiriyoota keetii wajjin haasa'uudhaaf ta'e yoo wantoota garagaraatiif ta'e malee amantii irraan barsiisa jettee islaamummaa irraan barsiisa jettee wantoota akkasii keessaa amma rabbiin subhaanahu wa ta'ala gasii jabeessee
beekumsa horattee islaamummaarraa beekumsa horattee amantii kana wal bukkee qabdee barsiisuu dandeessutti wantoota akkasiirraa akka of qusattu borru yoo dingata haala kanarratti si arginee jenne xiqqoo qalbii walitti cabnasiin jechuu barbaadetanii inni kan biraa barumsatti jabaadhuutii baradhu wanti tokko wanti ulfaatu hin jiru wanti hin baramne hin jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti gaafa dubbatu والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ربين غافا غرا هادا كيسني تيسن باسو حالا سواتكم بيكنين غرا هادا كيسني كيسا سن باسي جن نوتي غافا دلن واتكم بيكنو نوتي هر قرآن دبني مچافا دبني جنو غافا دلن جنو واتكلهم بيكو ربين نبرسيس أما ربين سبحانه وتعالى وانوتي بيكني ربين نبرسيسا كنافو mataa keenya gadi qabannee barumsa keenya yoo barannee akkaataatti salaannu yoo barannee jenne borgara maatii kan keetii deebitaa maatiin kan kee gaaffii garagaraa sii dhiheessanii akkasuma hiriyoonni kan kee gaaffii garagaraa sii dhiheessanii shamara jabduu ta'uu qabda shamara jabduu mataa isaatiif jabduu jireenya isaa gara fuulduraa keessatti ilmaan isaatiif jabduu shamara akkasii ta'uu qabda siigalee nama namumti kun isa siin qabee shakkeetti naqu kun isa siin qabee shakkeetti naqu osoo siin galinnatti ati silaa yoo osoo siin galinnatti amanticha kana nama jechisu osoo taane nama gab godhe nama dhaabu nama waa hubachiisu kun kana jechuun yoo ofii keetti baratteedha kanaafuu jabaattee barachuu qabda inshallah nama sii goona ustaazonni jiranii ustaaz Abdiin Faanillee Sheekh Saabirillee barsiisaa Aliinillee waan sii dhaaman yoo qabaatan dhaamsa garagaraa sii dhaamanii maqaa kan keellee yoo jijjiirachuu barbaaddes maqaa kan kee jijjiirachuu ni dandeessa. Yoo suma kanaan duraa jaallatte ammoo sanuma irratti sii taa'uu danda'a inshallah uummata tokko rakkoon qabu kan maqaa rakkoon qabu inshallah mee dubbadhaa Abdii dubbadha waa dubbadhee turen dhaga'amaan sagaleen kun nagaamee jennaa waa'ee islaamarraa gaafii gaafachaa turetti wantoota hin taane jechuun laa sun rakkoon qabu bari jalqaba irratti sii kaasuuf yaaleetiin ture waan nabi Muhammadiin arrabsuu waan islaamummaa arrabsuu kana qofaa miti nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallama sahaabota isaanii hedduu namoonni ajjeesaa turan waraanaa kan turan nabi Muhammadiin biyyarraa ayyachaa kan turan gaafa jarri shahaadaa qabatanii gara islaamummaa deebi'anii jiran rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam islaamummaa waan darbe namarraa jigsaa jedhanii barsiisan. Kanaafuu wantoota nabi Muhammadiin jette yoo jiraate qur'aanaan jette yoo jiraate islaamummaan dogongora jettee yaada garagaraa yoo kanaan dhiheessaa jiraatte sun si yaachisinii waan tokko qofa kas yaachisu sitti mee jira islaamummaa keessatti gaafa shahaadaa qabattee jettu kan sirratti hafu yoo haqa namaadha. Amaanaa namaa si bukkee jiraate haqa namaa si bira jiraate haqa namaa sana eeggachuudha haqa namaa sana ofirraa gashuudha malee rabbiin kan isaa sii dhiisa dogongora jiru hundumaa rabbii sii dhiisa saniif yaaddan inshallah abshiri dubbadha Abdii waan dabaltanuuf yoo jiraate Sheekh Saabir illee jiranii inshallah wasiyyaadha Hayyee maashaallah tabaarakallah obboleettii keenya maayaa baga rabbiin islaamummaa sii kenne alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'ee gammanneetiin jirra rabbiin irra gasiyaa dhaabu islaamummaa fudhachuu keetiin gammaduun keenya islaamummaa faagoota yookaan ammoo islaamummaadhaaf waa dabalta jechuu osoo hin taane lubbuma kan keetiifuu ibidda jahannam jalaa najaa bahuun hedduu nu gammachiisa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin baga rabbiin islaamummaa sii kenne rabbiin islaamummaa irratti tabaata siif haa kennu abshirii waan darbeef ammoo hunduma akka ustaaz Munziruu jedhanii waan darbe hundayyuu rabbiin sii dhiiseetiin jira sii faraarameetiin jira kanaafuu abshirii saniif kan darbeef yaadda'ini kan fuulduraatiif jabaadhu malee siin jenna baarakallahu fiiki dhaamsa yoo ta'e dhaamsa bareedaa dubbii bareedaa dubbatanii ustaaz Munziruu jechuudha inshallah akkasii ani waan jedhu nama tokko qofa barbaada nama barsiisu inshallah akkaataa salaataa kanneen namni barsiistan mee namni tokko inshallah ol ba'aati barumsa haaseentu inshallah biidinillah namni tokko mee eenyu namni of qabuuf namni ofii keessanii barattanii jirtan kan of qabdanii fi barsiistan shamarran irraa jechuu shamarran irraa shamarran irraa warri ofii barattanii